galaana diimaa ka amma nama ija walitti diddiimesse kan galaana diimaa nama ija walitti diddiimesse Somaalee fi Itoophiyaa walitti ija diddiimesse san haqa qabna kaammoo waggaa 40 har'aa bar bishaan hin qabna ba. Galaanni diimaan Dr. Abiy Ahmad har'a qabxii isaa kaase kun seenaa kaleessaa waan quba qabuuf kaase. Namni jalqaba galaana diimaa guyyaa tokko fardi kiyya galaana diimaa irra dhaabbatee ni dhuga jedhe Lijiyyaasu jedhe jalqaba seenaa keessatti. Lijiyyaasuun guyyaa tokko fardi kiyya galaana diimaa ni dhuga jedhe Lijiyyaasu. Waa'ee siyaasaatii miti bishaan argachuun siyaasaa miti biyyooma namooma guddina. Siyaasaa waliin qabatu akka ilaalchi kiyyaatti siyaasatti amanu. Garuu kan itti fudhu bishaan barbaadachuun daangaa bishaanii qabaachuun lubbuudha bakka lubbuuti. Dhimmi lafaa dhimma lafee jedhanii akkasuma kunillee akkasuma nu hubadha. Siyaasatti warra hirkiftanii hirkisinaa siyaasatti kun yoo siyaasaan paartiin har'a biyya bulchuun dabre waan biyyatti hafuu fi waan biyya wajjin dhabamu adda baasanii beekuun barbaachisaadha.